रेडियो warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa tokkummaa waldoota Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo warra Wangeelaati. Mee waan keessumaa addaan baasee si gaafachuu barbaadu waan tan dhaga'e tokko xinnummaa keetti mucaa xinnoo taate atuu dubbisuudhaaf barreessuu hin baratin manatti isa nam tokko sin qorachiisin akkasumaan fuutee macaafa qulqulluu dubbisuu ka dandeessen dhaga'e. Kun dhugaadha. Kuni dhugaadha. Maaliif akka ta'e hin beeku jaalalatu irraa na qabe kitaaba qulqulluurra. Gaaf tokko baadhee utuun deemu horiin tiksaa muka tokko jala taa'een bane muka tokko jala taa'ee yeroon banu Luqaas boqonnaa 15 irra jiru waa'ee ilma badee argame sanatu naa dubbifama. Gararraa sama ta'ee isaa roon dubbisu ilma badee argamee jedha. Naagaluu didiyaanaaf iyyuu gara abbaa kootti fiigeenii kunoo akkas jedha nan dubbise kitaaba macaafa qulqulloonnaan hareen qoostaanaan jedhe. Nama sitti menaan jedhe dhumarratti gaafan dubbisu. Ammas iddoo biraa gaafan agarsiisu nan dubbise. Afuura qulqulluu galateeffamii 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 yaa isa taate jabina koo yaa isa taate ulfina koo yaa isa taate dandeetti koo yaa isa taate beekumsa koo maalanii jedhaasiif kan biraa galanni koo siif yaa'ee jira. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo warra Wangeelaa. Reediyoon warra Wangeelaa sagantaa ishee guyyaa har'aa qabattee dhiyaatteetti qopheessaa sagantaa kanaa Naroobsa Makkooti lafa jirtan maratti nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkuma hundumti keessan beektan yeroodhaa gara yerootti keessummoota garagaraa namoota Waaqayyoo dhiyeessinee wajjin maree goonaa gaaffiif deebii goonaa kanarraas immoo barumsa guddaa akkasiin argattaniif yeroodhaa gara yerootti atteebbifamaa akkasiin jirtan yaada isin nu ergitan irraa nu hubanna. Har'as kunoo keessummaa tokko qabadheen jira stuudiyoo keessatti. Keessummaan koo har'aa ergamaa Geetaawun Immiruu jedhama. Baga nagaan dhuftan nama Waaqayyoo. Baga nagaan nu eeddan Guddaa gammannaa dhaggeeffattoota keenya. Keessummaan keenya har'aa umriidhaan dargaggoodha. Hojii Waaqayyootiin garuu hojii gurguddaa namni Waaqayyootiin hojjechaa jirudha. Keessumaa saba keenya handhuura Oromiyaa jiru naannoo Shawaa kanatti hojii wangeelaa nama hojjechaa jirudha. Ammallee irra deebi'een baga nagaan dhuften siin jedhaa ergamaa Geetaawun Immiruu. Egaa har'aa tajaajilaa fi Oromiyaa irraati baatee dhuftee kunoo Osloodha immoo stuudiyoo reediyoo warra Wangeelaa keessa jirta.
guyyaa kaleessaa nu tajaajilaa turte torbanoota darban keessatti immoo naannoo Tiroonhaamee akkasuma waldaa keenyatti argamtu tajaajilaa turte. Mee atu gara gaaffiif deebii keenyaa hin seeniin fuulduraa Awurooppaa kan attamitti agarte? Waaqayyo sana eebbisu. Anis gara studio keessanitti naaf ertanii gaaffiif deebii naa taasisuudhaaf naaf ergu keessaniif Waaqayyo guddaa sana eebbisuun isiniin jedha. Guddaan isin jaalladha. Egaa Awurooppaan akkuma ijoollummaa koo kaasee ta'ee dhagaa ture. Baay'ee namatti tolti, baay'een jaalladhe, baay'een itti gammade. Yeroon isaa yeroo xiqqoo qorraati. Yeroo qorraa yoo ta'e immoo kolina argitu gaarii furdaadha. Kanaaf furdinni keessi si gargaareera qorra kanatti. Garuu akka nama reefuu dhufuu miti waan itti barteeyyuu fakkaata. Shurraabii kanaaf kombortaa kana baay'ee ofirra tuulteen jirtu akkuma kootti waan salphaa uffattee jirta. Kanaaf itti barteetta ka. Waaqayyo fagalatti bareera. Namummaan koo qorra kana baay'een danda'an biyya ho'aan jaalladha. Biyya ho'aatii dhufte yaa. Baay'ee natti tola dhugaa dubbachuudhaaf yoo qorrayyuu manni biyya keessanii abiddas qaba keessisaa. Abiddas qaba keessisaa. Nuu istu akka biyya keenyaa mini. Kanaaf qorra isaa dandamadhee manii har'a ga'ee jira jechuudha. Waaqayyo faagalatu. Baay'ee namatti tola. Egaa har'a waa'ee tajaajila keetii attamitti iyyuu gara tajaajila kanaatti immoo akka dhuftee amma keessumaa namni tajaajila bal'ifate akkasitti yeroo tajaajilu immoo chaalenjii baay'een hin jiraata. Hir'inni baay'een jiraachuu mala, waan nama hin guunne baay'een jiraachuu mala. Hunduma isaa kaasnee tarii dubbachuu dhiisuu mala. Garuu keessaatii tokko tokko hamma yeroo nu eeyyametti waliin haasofna jedhee yaada. Meegaa jalqabaa ittiin lixuufi gara tajaajila kanaatti akkamitti dhuftee isa jedhu yoon kaasee si gaafadhee ba'eessa natti fakkaata. Maaliif namni hundumtuu seenaa mataa isaatii seenaa Waaqayyo keessa isa dabarsee dhuga ba'iinsa nama biraatiif akka ta'u godheettiin nama hojjete qaba jedheen amana. Kanaaf mee jalqabaa kaasiitii mee natti himi akkamittiin akka gara mana Waaqayyootti dhufte? Egaa Waaqayyo sinaa eebbisu. Ani waldaa kiristaanaa keessatti dhaladhee kanan guddadhe. Waldaa kiristaanaa maatii kiristaanotaa keessatti kanan dhaladhee guddadhe lixa Oromiyaadha. Maatiin koo yookaan immoo faamiliin koo waldaa kiristaanaa keessa tajaajilaa turan. Abbaan koo yeroo baay'ee deddeebi'ee jaarsa waldaa ta'uudhaan waldaa warra Wangeelaa Makkaana Yesuus keessa yeroo dheeraa hojjechaa tureera jechuudha. Kanaaf ani waldaa keessatti gaadhaa kan dhaladhee guddadhee tajaajilas kanan jalqabe umurii makoo ijoollummaa keessatti jechuudha. Umurii makoo ijoollummaa keessattidha kanan tajaajila jalqabe. Haalli isaa bu'aa ba'iinsaa iyyuu habaay'atu, lolli karaa hedduu iyyuu habaay'atu, haalli naannoo si mul'isu iyyuu hadhiisu malee waldaa kiristaanaa keessatti faarfachaa kan guddanne jechuudha. Amma Waaqayyo nu gargaare. Kana haalli tajaajila ani jalqabe ijoollummaa makaaseeti jechuudha. Ijoollummaadhaa kaaseeti. Naannoo eessaa ture kan atitti guddatte dhalattee guddatte? Kan dhaladhee guddadhe akkuma anu amma kaase lixa Oromiyaa yookaan immoo godina lixa Wallaggaa aanaa Baabboo Gambeel iddoo jedhamuttidha kanan dhaladhee guddadhe. Amma naannoon suni annan beeka. Amantootni Wangeelaa baay'een hin turre yeroo hin beeku. Inni iyyuu mataa isaatti egaa chaalenjii tokkodha yookaan immoo rakkina tokkodha jedheen fudhadha. Mee waan hin keessumaa addaan baasee si gaafachuu barbaadu waan tan dhaga'e tokko xinnummaa keetti mucaa xinnoo taate atuu dubbisuudhaaf barreessuu hin baratin manatti isatu nam tokko sin qorachiisin akkasumaan fuutee macaafa qulqulluu dubbisuu ka dandeessen dhaga'e. Kun dhugaadha? Kuni dhugaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf egaa naannoon itti dhaladhe parsentiin 90 olii musliima. Egaa waldaan kiristaanaas yookaan waldaan Kiristoosis biyya sana keessatti yeroo dheeraa kaastee hojjechaa turteetti. Namoonni Waaqayyo hedduun biyya sana irratti hojjetaniiru. Namoonni hedduun habaay'ataniyyuu malee yookaan dhaabni amantii biraa musliimonni habaay'ataniyyuu malee kanani tajaajila koo jalqabe achuma keessatti akkuma nama kaasee tureeyyuudha jechuudha. Innis biyya sana keessatti gaa dhiibbaan amantii jira,
lolli adda addaa jira sochiin hafuuraa baay'een hin turre egaa akkuma ati amma kaaste kitaaba qulqulluu kana dubbisen dhalootuma jalqabee kitaaba qulqulluu baattadhee deemuun jaalladha. Atuma dubbisuun bariin dura jiru. Utuun wayii kitaaba qulqulluun beekin kitaabni qulqulluun maal akka ta'e utuun hin beeknedha kana kitaaba qulqulluu baadhee deemu jechuudha. Mucaa waggaa hammamii taate Roosa? Nama waggaa 8 ta'e tan kitaaba qulqulluu kana dubbise. Nama dhiba. Mana barumsaa galteetta Roosa? No, mana barumsaa gallan baadiyyaatti dhaladhee guddadhe. Mucaa baadiyyaatti. Warri kee manatti si barsiisu turan? Waan tokko iyyuu namni na barsiisee hin jiru. Kun attamitti ta'uu danda'e mee inni kun mul'ata addaati. Yookaan immoo Waaqayyo gaafa si waamu akkaataa addaadhaan si waama. Phaawulos akkaataa addaa waamame, Phexros akkaataa addaa waamame, Maatiyos fa'aa akkaataa addaa fi iddoo addaatiin waamame. Akkaataan waamicha Waaqayyoo fi akkaataan waamicha namaa tokko miti. Kanaaf kitaaba qulqulluu qubee saabaadhaan barreeffamee jirutu jira mana keenya. Isumaan dhaladhe kitaaba sana argeera. Mana keenya keessatti jechuudha ijoollee ta'e yeroon jiru kitaaba sana yeroon baadheen deema garuu abbaan koo kitaaba sana baadhee akkan deemu yookaan kitaaba qulqulluu akkan baadhee deemu baay'ee naaf hin eeyyamu. Sababni isaa namni tokko jira hojjetaa wangeelaa tokko utuu kitaaba qulqulluu dubbisu wayii sadan tokkummaa galuu fi dide inni kun maaliif akka inni galuu fi dide kaayyoon isaa waan biraa ture biyyi sun hafuura hamaadhaan yeroo dheeraa hidhamee waan jiruuf namoota baay'ee jajjabaachuu barbaadan attaaggachuu barbaadu yookaan hin dha'u. Namoota hojjetoota wangeelaa ta'anii biyya sana keessatti maraatanii nama laman beekan. Namni sun hojjetaa wangeelaa suni guddataa jedhama hin maraate. Hojjetaa wangeelaa ta'e maraate. Gaafa maraatu garuu gaaffii maal jedhu kaasaa wayii sadan tokkummaa namoota hedduu gaafate. Naagaluu didedee namoota caccaalanii amma sadarkaa olaanuutti iyyuu gaafatee gaafa ibsaniif galuu fi didee namichi kun dhumarratti maraatee du'e. Kanaaf abbaan koo seenaa sana waan beekuuf egaa akka abbaan koo yaadutti kitaaba qulqulluu baay'een dubbisinii guddataanu kitaaba qulqulluu dubbisee maraatee jedhaan. Ani garuu jaalala kitaaba qulqulluun qabu. Maaliif akka ta'e hin beeku jaalala turraana qabe kitaaba qulqulluurra. Gaaf tokko baadhee utuun deemu horiin tiksaa muka tokko jala taa'een bane. Muka tokko jala taa'ee yeroo banu Luqaas boqonnaa 15 irra jiru wayii ilma badee argame sanatu naa dubbifame. Yeroo isaa mata duree isaa yeroo dubbisu ilma badee argamee jedhaan. Naagaluu didiyaanaaf iyyuu gara abbaa kootti fiigeenii kunoo akkas jedha nan dubbise kitaaba macaafa qulqulloonnaan hareen qoostaanaan jedhe. Nama sitti menaan jedhe dhumarratti gaafan dubbisu. Ammas iddoo biraa gaafan agarsiisu nan dubbise. Kan kitaaba qulqulluu achumaa kaaseedha kanan dubbisuu jalqabe kitaaba qulqulluu irraallee adda ba'uu hin dandeenye. Achuma kaaseedha gaa amma immoo ergiin mana barumsaa galee kitaabni hafuuraa inni dubbiin sagalee Waaqayyoo keessa kootti jabaataa dhufe. Achumaan naannoo yeroo kutaa 2-3 ga'u egaa sochiin hafuuraa gaa yeroo sana gara lixaatti hin jalqabne waldaa abbaan koo keessa hojjetan yookaan tajaajilan keessatti baay'een jalqabne. Kanarraa kan ka'e dargaggootaaf warra abboota jedhanii gargar cabanii turan. Amma sochii hafuuraa. Yeroo sochiin hafuuraa jalqabe sana. Yeroo sochiin hafuuraa gara sanatti jalqabe keessa. Yeroo sana gaa ijoolleen ture. Anoora dargaggoo sochii hafuuraa keessatti morman keessaa isa tokkon ture. Sochii hafuuraa akka kaasuu warra jalqaban keessaa isa tokkon ture ijoollee ta'e. Tole. Wayiin afaan haaraa dubbachuu, wayiin hafuura qulqulluun socho'uu maal kun hin turre raajii dubbachuu. Ameen jechuun hin turre. Waldaa keessatti amee yoo jedhani nama 3 turan namni humnaan mormaa turan ameeniidhaan. Innis abbaa kooti obbo Tarfaasaa fi obbo Biraanuu nama jedhamantu ture. Tole. Jarri kun hin barbaadani sochii hafuuraa. Achumaani laftis kan keenya waldaanis kan keenya iddoo biraatti dhaqa ameen jedhaa malee waldaa keenya keessatti ameen hin jedhina. Achumaani dhiibbaa guddaan lolli guddaan waan uumameef gargar cabe. Ani gara dargaggootaa goree warra dargaggoota sana duukaan bu'e yeroo sana gaa namni dursu tokkotu jira afaan haaraa dubbachuudhaan Tafarii nama jedhamu tokkotu ture. Achumaan mucaan Mangistuu jedhamu tokko immoo kan abbaa kootiif obboleessatti oolu tureera. Isaanii utuun hin beekini ga'anii afaan haaraa kanan dubbadhe. Utuun halkan akkuma seera wayitti galgala maatiidhaaf hin kadhatama. Maatiidhaaf utuu kadhatamu abbaan koo araqii dhugee galee quufee nu galateeffadhu ka'eeti jedhee. Anis galateeffachuun ka'ee dhaabbadhee galateeffachuu ka'ee dhaabbadheen sa'atii 6 ol dhaabbadhee kadhadhe.
sa'atii jaawalan dhaabadhee kan maal hojjetu yeroo sana abbaan kee isaan dadhabanii dhaqanii rafaniiru ati garuu nama kadhatta anin tolfuufe kadhannaa maaliif yaadaan beeku nama dhibaa kun hin baay'ee beekanii ittiin fuufe sa'atii lamattiin jalqabee sa'a 8tti abbaan koo dhufee kabalee na raffise innaa isayyuu akkamittiin dammaqanii tuun kadhadhu maal jedheen kadhadhaa anin beeku akka Phaawulos na godhe akka Phexros na godhe dheen kadhadha deddeebi'een kadhadha kadhannaa kana innaa dhumarratti abbaan koo hafuura qulqulluun na guutee afaan haaraan haasa'ee afaan kana achumatti abbaan koo afaan kana dhaga'een beeku sochii hafuuraan beeku abbaa kootii immoo akaakayyuu koo qaalluu tajjeese innaa afaan haaraa sana haasa'u mucaa kana bakka qaalluu akaakayyuu kootutti darbee kanaafi hedhee barii halkaniina fudhatee deeme waggaarii nama dhamutu jira fagoodha nurraa maal gochuuf na ilaalchisuudhaaf yeroo sana immoo gaa sochiin hafuuraa gara boojjina joo kanatti gaa jalqabee humnaan hojjechaa jira barri kun bara 1988 ture akka lakkoofsa warra Itiyoophiyaatti sochiin hafuuraa guddaatu ture inna namichi inni itti nageessu kun immoo balaaleffatamaa jira waldaa keessaa garuu seexana ifatee kuffisa waggaariin kun mangistuu kanaa wajjin wal ta'anii waggaarii kanatti nageessan dhaqee inni immoo abbaa kumeefaa bira dhaqee hirmaata sagantaa achii deddeebi'ee boojjitti hirmaataa ture achumaanii nageessanii gaafa namasii waggaariin suni kadhachuu gaafa inni jalqabu waggaarii sanatti yeroo nageessu abbaan koo mucaa kanaa qaalluutu qabate fakkaata afaan hin beekamne haasa'a meeshin immoo hin dandeessodhanii irraan intini mee ilaale dheeni abbaan koo yeroo naa kadhatu afaan haaraan haasaa ittiin bu'inaa mucaan kuni hafuura qulqulluun guutameera jedhe maqaa waaqayyoo eebbifamu anna abbaan koo barbaanne garuu hin galleefi kawansa hin galleefi malee utuu galeef immaan godhu anna achumaan nan galee isa gallu gaanii gara waldaan deemaa kadhachuu keessi koo kadhannaadha kan inni barbaadu manatti garuu kadhachuu hin danda'u na dhorku waan ta'eef kana booddee iddoon itti kadhadhu caakkaa keessa ture yookaan citaatu jira citaa sana keessatti kadhadha yeroo baay'ee achumaanii wa'een eenyummaa waaqayyoo naagalaadha kan inni dhufe jechuudha eenyummaan Kiristoos naagalaa ture naagalaadha kan inni dhufe achi gaa gidduutti yeroo muraasaaf gaaffiitu ture gaaffii sana gaarra kaasuun barbaadu egaa ergi gaaffiin sun uumamee bara 19 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti 97 mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa iddoon itti dhaladhee fixee gara Jaarsoo Gambeel Jaarsoo gabaa dafinoodha kanaan dhufe achitti barachuun jalqabe karaama obboleessa baakoo tokko jajjabeeffamee gara hojii wangeelaa gara tajaajilaatti kanaan dhufe jechuudha inna yeroo sana gaa nan faarfadhaa baay'ee si lallabu maalis hin jedhu garuu raajuun barbaadu raajuun barbaadu faarfataa ta'uudha kanan barbaadu yeroo sana sababa maaliif yeroo baay'ee namoonni raajiitti quba waan qabaniif abaluu mandara keessa deemaa abalolii gaddeemadanii biyya keenya keessatti maqaa gaariin qabu kanaaf faarfataa ta'uun dheebodhan ture faarfataa ta'uun dheebodhaa kanaaf garuu mul'ata gurguddaan argaa sagalee gurguddaan dhaga'a wayee biyyaanan dhaga'a utuun deemuufaa sagaleen dhaga'a waaqarraa nama geetaa'uun jedhee na waamuun dhaga'a ergamootni waaqa keessaa faa yeroo isaan faarfatan nan argaa atuma deemtu utuun deemuun arga dhugaa inna achumaan kaasnee gaa 98 lakkoofsa warra Itiyoophiyaatti mana barumsaa koo sadarkaa tokkoffaan fixe achumaan ergiin isa fixee booddee gara tajaajila koottiin fufe jechuudha naannoma sanatti jechuudha naannoma sanatti jalqabee sana gidduu gaa lolli tokko tureera maatiin na fudhachuu diduudhaan ammas waldaan illee na fudhachuu diduun yerootti tureera achii ba'ee gara iddoo biraa deemne hojii wangeelaa kana gaa bara 1999 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti kanani guutummaan guutuu jireenya koo waaqayyoof kenneen hojjechuu qabadhee murteesse innis gaaf tokko lallaba qees bal'inaa afaan dhaggeeffadhan ture 98 tola maal jedhanii lallabu wayee wal kaafamu biyya keenyaa kan jedhu kitaaba isaanii sagaleedhaan illee kaasetti isaanii baasanii Reediyooma kanarratti illee dhiyaatanii nutti dubbataa turan waggaa 2 fuuldura raawwatiinsa isaatti naaf hafe anna achumaan
ijoollonni Itoophiyaa jedhu turan akka isaan baay'ee guddatan akka biineen har'aafaa ta'u jedhanii dubbatu turan akka biineen har'aa ta'u ijoollonni Itoophiyaa kana booddee akka hafuuraan guutamanii hojii gurguddaa hojjetu. Annaa utuun hin beekin dhugaa dubbachuudhaaf ol ka'eeti teeppiin keessa kaa'ee dhaggeeffadhu sana lafaan dha'een ijoollota Itoophiyaa teeppiidhaan dhaggeeffatta turte. Teeppiidhaan dhaggeeffadhaan dhugaa dubbachuudhaaf. Kaasettii nyaattu jirtu. Isaan keessa kaa'ee dhaggeeffadhu. Booda. Annaa utuun hin beekin ammas humni ta'e narra dhufe ijoollota kana keessa ijoollota Itoophiyaa ka'an keessa warra ka biiniin har'aafa tokko anaadhaan jedheen ol taale. Ameen. Annaa gaayiroo sana faamilii yeessaa keessatti dhaladhee guddadhee dhugaa dubbachuudhaaf mana barumsaallee seeraan intanii ta'ee hordofuu waan hin dandeenyeef gara magaalaa Tigalee waama tokko jedhee gara tajaajila kootti jabaachuudha kanan filadhe. Annaa naman baay'ee fakkeenya fudhadhu immoo paastariin tokko jira. Paastar Niftaalem Argaw namni jedhamu gaaf tokko tuunni iddoo ta'etti lallabuun arge. Anis humna kana akka nama kanaatti tajaajiluun qaba jedheen baay'ee murteessa yeroo baay'ee jechuudha. Annaa Waaqayyo gaa hojii guddaa hojjeteedha gara achii ba'eedha kananii gara Finfinnee dhufee tajaajilli koos baay'ee ta'u hin beekamne. Mee atti fufnachirraa kaasne. Yesuus kan tuffannee jireenya koo hundaan siif dhiyeessaa godhaarsaa jiraata hafuuraa fi dhugaan si waaqessaa Yesuus waaqalfaata horii coomaa qalmaasa gubatu atoo hin barbaanne jireenya koon ulfaachuu feetetta Yesuus min tuffanne hafuuraan guutame sin waaqessa onnee koo guutuudhaan sin eebbisa hafuuraan guutame sin waaqessa onnee koo guutuudhaan sin eebbisa. Hallelujah, 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 hallelujah. Jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kutaa isattaanu torbee qabannee dhiyaanna hanga xumura sagantaa keenyaatti immoo faarfannaa jalqabne kanaa dhaggeeffachaa akka turtan isin affeera. Qopheessaa sagantaa kanaa ani Roobsan Makkootii naga Waaqayyootiin haa tura. Riqichiin yaabbadhee naan hin cabne milkiin koo ganamaas natti hin banne mul'ataa koo jaamsuuf kan abbalee qaana'eeraan bitaa isatti galee irraa nafii sila yoona hin jiraan nama ta'e gooftaa koo qabadhee lafaa ka'e isa naan barbaade waan mijaa'aa maafan deebi'a afaan duwwaa irraa nafii irraa nafii irraa nafii irraa nafii irraa nafii galata isaa annan faarsatti fufee irraa nafii irraa nafii irraa nafii irraa nafii galata isaa annan faarsatti fufee dinni koonaan qoolanne haaluu isaas naatti hin baane ofumaa yaa habiibu
yoom na buufate bowwaa dinni koo naan qolannee haaloo isaas naatti hin baane ofumaa yaa habiibu'aa yoom na buufate bowwaa utunni na bukkee daaddisu na nyaachuuf utunni bokkisu gooftaadhaan hirkabaa hin dhufee diinotaan nyaatamuun koo nafee irraa nafee irraa nafee irraa nafee irraa nafee galata isaa annan faarsatti fufee irraa nafee irraa nafee irraa nafee galata isaa annan faarsatti fufee irraa nafee irraa nafee galata isaa annan faarsatti fufee na fuudhee darbine hursaan lolaa gooftaa koo naaf kennee tooftaaf malaa kan dhibee dadhabee gateettiin koo sit kuffisee darbee mit dandeettii koo irraa nafee inni na wajjin ta'ee naaf dhaabatee gooftaa koo utuu si'in ta'uu baatee masaraa koo cabsee natti ol galee naatti deebuuf ture diinni cilee amma garuu irraa nafee irraa nafee irraa nafee irraa nafee irraa nafee galata isaa annan faarsatti fufee irraa nafee irraa nafee irraa nafee irraa nafee galata isaa annan faarsatti fufee irraa nafee irraa nafee irraa nafee Yesus gooftaa koo hundee seenaa koo siinan bareedee daagadhee rakkoo nayyelaa. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan siyaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwv@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin tura. Sinan bareedee daagadhee rakkoo nayyelaa sifnee ulfaadhaa baakuu nayyelaa sifnee ulfaadhaa baakuu hundumaadhaaf atanaaf
kophaa kee hundumaadhaan ati anaaf 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 kophaa